Ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam gaaf tokko haajaa isaaniitiif gara dallawa warra ansaarotaa Madiinaa ol seenan. Kunoo gaala tokko deemaa imimmaan lolaafataa rasuula keenyatti dhufe sallallahu alaihi wasallam. Sagalee isaa kokkee isaa keessatti deddeebisaa rakkina isaa itti himachuuf fiigaa gara rasuulaa dhufe. Rasuulaan wal arge gaalli wazaraqat a'yunahu ija isaa keessaa imimmaan dhangalaafataa akkas jedheen gaalli rasuulaan sallallahu alaihi wasallam. Kunoo namtichi kun bishaan illee naaf hin kennu, nyaata illee naaf hin kennu, geejjiba isaa qofaaf na miidhaa jira. Ani qonqoyyoo kaa'oo beelli na ajjeesee jira yaa rasuula Rabbii jedheen gaalli morma ofii morma rasuularra kaayyate. Hoggaa jedheetti himatu rasuulliin sallallahu alaihi wasallam boohanii obsi rakkina kee dhageetiin itti siif himaa jedhaniin ija gaalaa irraa imimmaan haqan. Gaalli hoggaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam obsi jedheen akka ijoollee daa'imaa boochee suutaan boohadhiftutti imimmaan isaa dhaabbate. Daddaffi rasuulli ofirraa deebi'anii mani saahibu abbaan gaala kanaa eenyu dafaanatti kottaa jedhe rasuulli Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Fajaa'a fatan min ansaari faqaala huwa lii yaa rasuulallah. Gurbaan dardaraa tokko kan warra Madiinaarraa ta'e fiigaa rasuulatti dhufe yaa rasuula Rabbii kiyya jedheen. Faqaala am tattaqillah. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkas jedheen ati Rabbii hin sodaattu? Beeladaa Rabbiin harka kee keessa kaaye maaliif beelaan qixaaxxa? Amma natti himate akka ati beelaan isa miidhaa geejjibaaf oolfattu agabuun osoo jiruu isa fe'attee bakka haajaa keetii ittiin deemtu akkas jechuun natti himate je habiibiin salawaatu Rabbii wasalaamu alaihi.